waan kana itirra fuudhanii akka nama faamilii isaaniiti waa godhutti nuutu qabaa gartee nuu keessaan bakka meeqa dhaqee muddamee lubbuun asiin nu dhufte waan kana daqiiqa takka keessatti nurraa xumuranii wallaahi hedduun gammadee hedduu takka galatoomaa isinii joofadha. أبشر والله. Bakka meeqa akka deeni nuutu beeka waan kana gartee nama meeqa fuula dhaabbannee akkana guyyaa akkana haga lubbuun nu dhuftee haga sa'a kanatti wanna taane isaanuma kana walitti deebisuu fi kunuundi wallaahi jechanitti isin ibsuun qabu ammallee irra deebi'eeti hedduu galatoomaa hawaasni illee hedduu nu galatoomaa kanan jechuu barbaada isinitti dheeressu kana malee immoo Abdii bakka. It's okay bro. Bakka gammachuu. It's okay bakka nurra abdii dhisigaa. أبدي والله لازم لال. أبدي والله أسرع دكتور كان كافر بكرة نجيش جربا بلو يا والله. Abdii bakka dhisi. Hedduu. والله واني Omsakeetiin dhufee bakka hedduu nu galatoomii. Imimmaan keenu guyyaa irraa waan si dhaga'amu ni beena. يا في سجل يا. Is bakka. Abdii bochisiin gaa fi fuuxara farra jirraati. أبدي برد بريجامني. خليه شر راسي أجمع ما تعرف لفوت ولا نيم بيها كني. أنا خلنا ورا جرّا خلنا بي. okay وادو بتشو دار بيدا تجاب تجلا رانا نمني هدول نقافته ترى نقافة شو رافي مو أكثر سبب تبقى وانتنا في سجل تقول نبدأ سبب برو فيو تهمله تكانم من فرمات تلقي ديمه فرمان نكون أكنا جيران ندبته نجرو أبدي أنا ما عندنا نموني غري نكوت تفرط نجرا أنا ما أجا فدي شلان بقى نتبل لسولة وروتن في سنة تيم أدني بيخاني أما غرو حاجة في دنيا تفتو إمام نبدي خنا داركي وانا تفت سنين دبدهون جيو نمو مر رايم با وانا دبدو لينكم سنيغالي هاتي سوغرا جيتو ما نسيمالي هاتاو أبدي غرو دوغا دبچو دا أكنامني غرين نيسا فدته دبيتنا تيم بيكا موداف ميديا رفي دودا بربادي جاني وروتا جاني جيران سيغالي أبدي نمو خيسان اللي أصو غيه تو قدانو رامبين غيه تو كوف سيغالي خيسان دولي أبو بد عمر جرت أتشيني سا دبسادا أسين برا دبسادا والله أكمن فول فيسبوك غير تيم سودا فيالتي أبدي daawwattootaaf nama miidiyaati malee nuti fakka obboleessaati. Sigalee tiktaa kana gubbarratti ajandaa barbaadaa fi wantoota garagaraati warroota dhukkee dhiituu ture malee takkaa namni nagariidhaan itti yaadee obboleeyyee wal dhabe maali rakkoon jedhee gaafatee haga furmaatatti ce'ee nagara. Abdii ani akka kiyyatti mataa kiyyaan galatoomee osoo hin taane dhugaan isinijaa dhaloota kana keessaa waan hin argin isa keessatti argee maqaa dhalootaatiin isa galateeffachuu barbaada. Abdii hedduu dhiifamaa hedduu galatoomee أنا دوغا بتشوف مالك كان جوم بيهو والله غلطوا نقوله هدو غلطوا أبشر thank you أسو سرنتاك جسبك Amma sila kan hundi waliin boonyu dubbiin kun asirra dhuftee sila milkaa'uu baatte hundi waliin boonyu amma nu milkooytee jirti. يا Amma ملكي sila namitti ajandaan godhatullee hin qabnu amma. أبدي Nin dubbadhame. أبدي أبدي كي قلت. بس نجا هارو أبصر والله دبين فرامتي كوها وصنتانه أكو مرة في سنجي دبي واحد دبر برا هاتو أبدي إيمان إنسان صنع كوها تكريت لنا دو الله أنا أكاد هم فاك جت لتي بلي سجينا ما أمانو إنسان نبلي سجيت لنا ما فيش سخي أمانو أبدي وصو واتك بروجرام كلو واتك كمبر باجنة الله دي كمان جاني ما نبدي أركي واني تيجي برباد تيجي Carrana kan naafillee carrana. Hunda caalaa anaa fi abdeetu wajji haasa'e. Hunda caalaa ammoo anaatutu feemasoota Oromooti wajji haasa'e. Abdii waan isa bochisu waan hin beeku. Sanii galee. Nama influenshaala ta'e miidiyaa kana gubbatti ka'anaa wajji hin haasa'in hin jiru. Osoo abdiin poostara hin poostatin jechuudha. Osoo abdiin poostara hin poostatin tokkoon tokko anaa wajji haasa'anii turan. Hogguu na wajji haasa'an immoo ani fadha ture araara kana. Aboon hojii dubbitaa dubbitan. Maqaa namaa meeshiin isinii godhuu hin danda'a. Namoota santu har'a abdeen kun almost ji'a takkaa fi guyyaa 15 caalaa naa dawwalaa ture silkii. Daayirikti wal jala jechuudha. Daayirikti.
Sanboota akkan dhaabbatu bakka akkan mataa laaffatu tahee anis jechuudha. Namoonni biraa immoo kaleessa galgala hanga amma reefuun tana pirogiraamni kun qophaa'uudhaaf daqiiqaan 5 hafutti ana irratti dawwaluu turan. Parsanaalii maallaqa anaa si kanna. Kaansil goosisi. Anaa si kanna. Waan san dhaabsisi. So waan isa boocisu sirriitti waan hin beekuuf abdiin ammas nuuf obboleessa. Ammas namni dargaggeessaa tokko akkana ta'uu qaba. Fakkeenya ta'uu qaba. Dargaggeessa sirrii san ta'uu qaba. Obboleeyyan lama hoollabe naaf badhaasu barra influenshaala. Sigalee namni hundi irratti hirmaatee nu araarsuudha qaba ture. Abdii qofni maaliif ta'a? Miilee fi masoonni hin jiranii kaafaan banan sun dhufanii nu araarsuu danda'an qaban ture. Boodarra garuu abdiin eega poostarra dalagee waan kana maal godhe isiniin fammasuuf isiniin maal je'uuf isiniin tiiktook irratti deebi'uuf ja'anii waan kana akka nuti mana kana hin dhufneef gurgurkuudhaaf yaalii dila tokkotu godhamee ture. Abdii waan dilaatu gochisaa abdii ati xiqqaa guddaadha. Sigalee nuti hundi ilaallachuu qabnaa sirraa fakkeenya godhannaa. Annaa jabaadhu waan godhu jirtu hin dhaabini. Waan danda'ame uummanni Oromoodhaa si gaddii jira. Soo kanaaf hojjete wanni jeeni. Galatoomii kan itti aansee immoo dubbiin guddatte farra irratti hin fi'an jaanii waan garis garatti hin bifatanitti garis haasa'an. Rifeensa tokko nama keessatti yaaddatanii tokko hubatti yaaddatanii. San waan ta'eef jecha obboleessa kiyya badhaasuun haaf laayifii kiyya kan hin jiraadde isaa wajji taarikhni kiyya yoo naase isaa wajji walitti hidhataadha. Hubatti haasa'uu hin danda'an. Hoggaan waan takka kaase inni ni ka'a. Hoggaan waan takka kaase inni ni ka'a. So kanaafuu naafisa walitti maraarsutti an gammachuu qaba. Anan mallee ni naaf obboleessa lola hijaa walin lolle. Bakka walitti buune waan sanan godhuu dadhabee inni lubbuuf itti hajame. So walitti buune wal lollee akkasitti sadarkaa kanarra geenye immoo bagaan as dhufe irra bagaan dhufe as dhufu kiyyetti gammachuu qaba.